Dura na foodii halal na godhadhu sanbootira siifin kannaan teeti sanbootii osoo halal na godhadhu haram waa maaliif qaba. Bar tunduruma malee wayii wajjin gallan sinjee. Maalin si kannoo? Waan si gaafadha. Maal na gaafatte sun? Ni wallaalte? Naan galle kan maal na gaafatte asin jiru? Hayi inumaan itti ol kaataa fa'a. Sila maal miidhaan? Taa'e lafatti. Taa'eetu dura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasham harkafune daawwattoota fi kabajamtoota filataa show guyyaa irraan tanaa piraankii takka miyyoo takka irra dalagu deema. Miyyoon takka as dhufu deemtee akkasitti gizee sin ol seentee akkamiin juu deemaani dubrummaa naa kannii akkanumatti jechuudha. Dubrummaa naa kannii har'aas nu wajjin rafiin jaan jechuudha. Waan isin jettu haga dhuman nu wajjin turaadhaa. Waan isin jettu walumaan laallaa. Isin ammoo like subscribe gootanii haga dhuma fiidiyoo teenya nu wajjin turuun dagatinaadha. Amma dhufuu geessee jirti. Isin namaatu jira seete namoonni mana jiru an qofaa mana jira jechuudha. Saniifuu waan isin jettu walumaan ilaallaa haga dhuma nu wajjin tura. Kaameraa isuma dhokeeffannee jira dhokeeffadheetiin jira waan hundi jaayisa jechuudha. Daawwattoota kiyya dhuftee jirti ulaa irraa bana keeti. Eenyu? Si? Ayyasan? Turte? Wala karaan deemaa jirtu. Karaa turte? Hayya Hoseen. Ni turteera? Hin turre. Maali? Baasa dhabde? Baasaan dhabee. Akkami? Fayyaadha? Jira kana. Eessa kana baddee? Walaa simta ta'uun banaalmaa simte. Jireenyi badaadha? Walaa maanta. Haaya. Wayin sitti majeetiin ibifuu har'a siyaa feeree beektaa? Akkasitti namuun jiru yeroo duraa akkasitti siyaame jechuudha. Wanni nan siyaame wooma takka sitti ni maka. Rakkoon kun warri manaa isa kutee dura. Laa manni keenyumaa mana jiran malee akkas beektaa? Ati amma akkam jettame? Har'a wayiitiin asitti siyaame waan hin siyaameef naani goota? Ani waan hin danda'u teessu hin jedhamu. Woomati dandeessu waan ati hin dandeenye waan si gaafadhaan duraanu wooma ati dandeessu wooma naa kannuu dandeessu jechuudha. Waan hin danda'u. Naa kan ta'e. Okay. Garuu sodaadhee yoon si gaafadhee dhabeefaa jeetiin sanuma faadhaaf sodaadhee garuu si gaafadhee hin dhabu na fakkaata. Waan faayidaa qabatanaa waan dhabu. Dua sin gafadha si gafachuma sodaadhee gaafadhuu si gaafadhuu dhiiroo. Egaa maaliif sodaatte duraanuu sin gaafaddeettee na gaafattee mire. Fuula kee kanaatu bar gizee kanan laalan wanti nama godhaame si gaafachuma sodaadhee oo. Na gaafadhu waan na gaafachuu. Fuula kee dhiiroo si gaafadhu. Gaafadhu sodaatiin rakkoon qabu. Si gaafachuma sodaadhee bar. Na gaafadhu gaawaa na gaafattu wanti rakkoon qabu na gaafadhu. Jechuun qaama waan ta'e kanuma waliin gaafatanii waan nama sodaachisaati. Waan garuu anna sodaachisu akka kiyyatte yoon si gaafadhe garuu wayii sirraa yoon dhabe hojjeesuun naa wayii yoon sirraa dhabe immoo inumaa asumatti hin gaira gaggalagu fudhan. Na gaafadhu wanti duraan na gaafadhu. Waan sambar beektaa maali ni beektaa namni wal fuudhee faadaa jaalala mattalee jaalala akka shaarukaan fa'aa istaayila adda addatti jaalala san booda waan akka kannatti hodhu jaanii walii kannatti jaalala amma laalaatti ilaala jaalala walii kannin amma jaalala gizee walii kannan booda walii kannan sanis akkami kannan ni beektaa akkanuma kannaa rabbiiti gaa rabbiinuu beektaa waliif uume nama tokkoo fi sanummaa dhugaadhe. Saniifuu qaatimee kannaa tana rabbi biraa dhuftee silaayi maa wali qusanname. Baru waan kannaa ta'e kanaa barnaaf hin galle naaf hin meennaan baru afaan bifa afaanii qaqqabu jirta beekee bakka afaan qabdura. Laa siifimuu bara. Laa amma gaa akkanumatti siimee akkanumatti akka korbee saree tokkotti siimuun taatu dubbiin tun suutuma suuta hojjetan suuta akkana yoo hojjette suuta qoreensi dirtii jaallatamuun. Saniifuu suutaan sii galte kaa waan namaa kannan hin beektooti.
Miiwwan namaa kan antuun dilaatu jira beekte takka lamaa miti. Hayyee tanfaa beekamee naa himu. Hayyee beektu san tartiibaan naa himu. Situra na emi situra na gaafatu. An amma taniin beeku. Kannaa taaka jedhu. Kannaa gartee walii kannaniiti taaka. Kannaa yeroo hin jiru ilillii fa'aa muraniiti akka hindootatti hoo asis akkasitti gatteessee irraa fudhattee yeroo san dhungatte jechuudha. Sunis kannaa. Tun kannaa kamirraa kannaa xiqqoo. Tun kannaa xiqqoo lafa. Kannaa guddoo irraa jiru. Kannaa guddoo gisee hin jiru. Laa guddoo saniin ciddu galeessaa jira. Ciddu galeessa wajjin yaanii shirshirii. Shirshirii ni beektaa? Shirshiri jechuun shirii san hin ilaalin mataan shirsi ta'uu san hin baatu. Shiri yeroo hin jiru harka wal qabannee hojii yaanii waan takka walii binnee kunis kannaadha. Qilleensa fudhatu wakii sammuu boqochiisu. Ni beektaa akkasitti fi hayyee kanas jedhee. Yeroo immoo kannaa sayyoonaan kannine dirqiniin sirraa guddaa qaba. Taaka jedhe naanan si gaafatu deemu irra kannaa namaa adda namni akkuma wal hin gaafne. Ana immoo fuuluma kee dura taayitiin akkanatti ijatee keessa si ilaalaa si gaafata jechuudha. Kannaan si gaafatu deemu maal ni beektaa? Durummaan akkanii yookaan hojjetu raffisiin jechuudha. Maaltu goota? Hayyaa arra guddina qabatte maaltu goota? Namni durummaa dura kan walii kannaa irratti akka waan namatti raawwatu fuudhaa suutumaan si fuudha suuta suni ammaan tana wanni inni si gaafadhe tan naa kannite moo naan kannite? Osoo nan fuudhee waa isiin kan nuuma feete na goota malee. Laa bar anuma wajjin rafee. Nama wajjin akkanuma namni wajjin rafaa osoo hin fuudhin akkanuma nagaa fayyaa wal bira dhufe. Nagaa fayyaa gaarii sima wajjin hin jirtu? Durummaa naa kannite hin jeeba. Durummaa na fuutu malee akkamitti soran akkanuma nagaa fayyaa isa hin ajajatu. Ammaan tana dirqiinis irraa fuudhamoo naa kannite? Dirqinni jirti amma yoo ablee takka fidaddee naa kannite moo naan kannitu? Maaltu si haan duba siin kan numa ajjeesta malee akkanuma siin kan yoo numa na fuuteen durummaa ta'ee si haan malee osoo nan fuudhin akkana siin kan nagaa fayyaa. Nagaa fayyaan kannitu jechuudha. Nagaa fayyaa siin kan numa fuudhin. Lolaanoo nagaa fayyaan hin kannitu lolaanoon kannitu. Kan lolaan illee uumuu feetee hanqa haalaan nama. Amma yoo inni dirqiin sirraa fuudhee? Jirtu yoo inni dirqii namarraa fuudhansa yoo jiraatte na raawwata. Durummaan hin jirtu iyyafa. Numa jirti ishiin jiraachuu. Isin ni jirtii mire? Fidiree? Harkarratti ammumaan harkarra siiqaa. Harkarratti miti asumatti. Asumatti namni akkama asumatti warraa fudhata akkati beektutti. Halaas mana biraa deemu. Mikinaan deenu sunoo. Dura na fuudhii halaal na godhadhu sanbootti irra siifin kannaan teeti sanbootti osoo halaal na godhadhu haraam waa maaliif qaba. Bar tun duruma malee wayii wajjin gallansin jee. Durummaa walii kanniteetuma deemta halaas. Durummaa warraa fudhachuun akka nama hojii galeetii bar. Laa tunaanne kana jaaman jirtu. Amma naa kannee yookaan amma dirqiin sirraa fuudha. Naa kannee hin jirtu anuma dhoyita malee. Yoo silee sirraan hin fuudhaan irra eebe. Maal fuuta duba dhoyiteetu mana dhiisite malee bakka durummaa isaanii nagartu. Waay anammas dirqiina qabee akkasitti sirraa fuudhuu hin danda'u jechuudha. Hin dandeessu. Yoon kee waa. Dhalattee beekti yoo irraa fuute. Hayyee sirraan fuudhu. Hayyee. Fiddooma. Maalin si hannoo? Waan hin si gaafadda. Maal na gaafatte sun? Ni wallaalte? Naan galle kan maal na gaafatte asin jiru? Hayi inumaanatti ol kaataa fa'a. Sila maal miidhaan? Taa'e lafatti. Taa'eetu dura. Hayyee na teessisuu deemtaa kaa inumaan. Inumaan na teessif taa'u teessa moo teessa? Atuu taa'e dura. Yaa taa'e akkanatti. Ajaa'ibaati kan obboleessa keenya karaa raachisi qimee. Hayi na darbitaa ta'u hootoo deebi kaa. Firaanki si godhe hootoo. Hoo firaankiidhaati wayi. Wallee kana walgaa sooratti hoottu kaa sooratti teenya waan taate firaanki si godhe jiraata. Firaankii kanaa tanaa jira. Wayyaa rabbi firaanki. Namni firaankii kanaa kan namni namarratti dhalate. Laa ani akkanumatti waan akkanaa si gaafadha firaankiidha wallaa kun kaameraa asitti dhokkeeffannee laa. Asitti dhokkeeffadde. Firaankiidha dhiifama naa godhii yoo natti aarti. Namni kan firankii waan akkanaatti nama godhe durummaa. Durummaan aadi hin jirtu isinuu itti zabana booda kana hayyee dhiifama nu godhe isin daawwattoota keenyaaf illee dhiifama jiini. Dargaggoon baay'ee dhiifama si godheetiin jira. Dhiifama garaa keessa. Yeroo gabbaate bilbila faana jala kaasuun didduudha. Dhiifama jette. Hayyee dhiifama. Ashama harka fuunee daawwattoota keenyaa.
daawwattoota keenya kun piraankii akkasitti as kaameraa dhokeffannee piraankii ajaa'ibaa isii goonee jechuudha. Akkasii piraankiin ta'e daawwattoota keenya piraankiin tiginaa milkooftee jirti jechuudha. Akkasitti sooratti irratti piraankii ajaa'ibaa godhee kunoo isii tana irratti hin dalagee jechuudha. YouTube kiyya subscribe filataa shoo keessanii laayikii nu jajjabeessaa komentii bareedduu naa kennaa isiniin jira. Salaamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti fufi nagatti. Tilaamate jechuudha. La filataa shoo subscribe kana godhaa. Minda keenya reefa faayyoo jee goona. Filataa shoo subscribe like godhaa isiniin jetti isin godhuun dagattinaadhaan isiniin jaa daawwattoota kiyya. YouTubein kun keessanii keenya hundaa jechuudha.